naannoo Tigraay daawwatan haleellaa irda deebiin Horroo Guduruu Wallaggaatti raawwachaa jirtuuni waliigalameen booda akka jalqabaat imali isaanii noota alaa irratti hojjetaa turre biyyi tokko iyyuu biyyi waa'ee hangawa Afrikaa kibbaa dubbatee jedhan akkanaan hima. ሰራዊት ኤርትራ ክወፅእ ኣብ መሬት እንዳማቱኸ ታይገብርሎ እዮም ኢሎም waraanni eertiraa lafa biyya biraarraa maal godha akkaataa waliigaltee Pretooriyaa fi Naayiroobiitti bahuu qaba akkaataa waliigaltee irra gahameen murteen kun akka hojiirra oolu akka taasisan nutti himaniiru. Qondaalii Tigraay kunin hordofee guyyoota muraasa jidduutti garnaanoo Tigraay magaalaa aangawooti nageenyaa fi dogoggoruu baadhee waraana dura guyyaatti si'a 10 yookiin kun immoo nuuf galii dabalaa biyyaafis galii argamsiisa. Dhaggeeffattootteen Amood gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii Indiyaa magaalaa Mumbaayii fi naannolee dhiyaatanitti daa'imman 12 gifiraan du'uu himan. Jidabree daa'imman 3 sa'aatii 48 keessatti dhukkubichaan du'an. Jalqabgan kanarra kaasee agammaa daa'imman 223 qabamuu hima. Zuumaa manidhaa deebisuu morman. Zuumaan sababa rakkoo fayyaatiin hidha irra lakkifame ture. Garuu mani mudhufuu Koreen Atileetiksii addunyaa dhimkeenyaa mari'achuuf Roomitti wal ga'uuf deeman. Bara 2017 namoota lama magaala keessatti adoojeessu viidiyoon kan qabame poolisiin Keenyaa tokko ajjeechaan himatamuuf dhaabbatni poolisii Keenyaa to'atu qorannoo geggeessu hordofee Koopral Ahmed Abdirashiid himate. Abdirashiid garee poolisoota Pangani 6 jedhaman keessa jiraachuun tarkaanfii hattuu irratti fudhachuun beekama. Jimaat boriirra kaasee waraanni Koongoo keessatti deemaa jira dhaabbatu hooganoonni Afrikaa murteessan. Lol cimaa finciltoota M23 jedhamanii fi loltoota biyyattii jidduutti waggaa dabrirra kaasee geggeeffamaa jiruun namoonni hedduun du'anii kumaatamaan kan lakkaa'aman qe'ee isaaniirra buqqa'an. Gareen kun waraan dhaabuu fi naannolee to'atan gadhiisuu baanan mootummoonni baha Afrikaa tarkaanfii waraanaaf fudhatu murteessan. waliigaltee magaalaa Naayiroobiitti bara 2013 mallatteessan hin kabajne jechuun himatame akka fi gandoota hedduu baha biyyattii to'atanii amma duratti hiiqaa jiru. Kun ammoo yaaddoo guddaa uumeera. Tasgabbii dhabuun Dimokiraatik Rippaabilika Koongoo biyyoota ollaa fi baha Afrikaa irratti dhiibbaa cimaa waan qabuuf rakkoo kana furuudhaaf guyyaa roobii hooggantoonni Ruwaandaa Dimokiraatik Rippaabilika Koongoo Angoolaatti wal gahan walga'ichaan booda jimaatarraa kaasee waraanni akka dhaabatu murteessan. Akkasumas finciltoonni dofee biyyoota lamaan jidduutti wal dhibdeen uumamte. Kan irratti deebiin Ruwaandaa maalii ka jedhirraa akkanaan hima. Rippaabilika Koongoo keessa jiraatu yeroo dheeraadhaaf Ruwaandaan deeggarsa loojistikii fi maallaqaa garee kanaaf kennaa turte jedhanii himatu. Sababiin isaas gareen kunneen hidhattoota Dimokiraatik Rippaabilika Koongoo jiran dhibbaa ol ta'aniin addadha. Isaanis hidhataa fi leenjii cimaa qabaachuu xiinxaltoonni ni himu. Kanaaf loltoonni Ruwaandaa garee kanatti makamuu hin oolanii jechuun shakkeen jira. Haa ta'u malee Ruwaandaan himannaa kana waakkatteetti. Islaamaa baatii fulbaanaa keessa raawwateen kumaan kan lakkaa'aman guyyoota miilan deemuun magaala kanaatti daatanii turan. Sabab kanaanii kan dhiyeen kanaa aanaa Horroo Bulluq irra baqatan dabalatee magaala keessaa namoonni hedduun akka jiran jiraatonni BBC'tti himan. Deeggarsi taasifamaa jiruu fi waan dabalata irratti odeeffannoo argachuu fi BBC'n yaaluu si milkoofne. Kanneen baqatan keessaa maanguddoo dubartoota fi daa'imman hin jiran. Ammayyuu itaanaa maanguddoo gan 70 kanam 10 bulchuu fi imal guyyaa lama. Warri lola isinitti banan ee'uudha. Mana gubanii horiin zarafanii waanumta feeruyyuu hin jiru qabeenyi mana keessa zarafameera kun qullaa keenya isheettiin baaneen addana jirraatu jireenya qabnuutu mana qabnuutu lafa gaashaa qabnu irraa buqqaanee kun addana foqonna guyyaa lama deemnee guyyaa lama dullee gaafa sadeerraas galle. Qeetti gaa horii keessan midhaan keessan mana keessan. Nyaata gaafarra buddeena nu affeeraniiru ammas buddeena bisaattis arganne hin bullaa. Galgalee yoo arganne ganama guyyaa oollee guyyaa argannaa amma kun reefu qammasnee kaana ta'edha bulli. Tole kana duraa qe'eetti isin ijoollee qabduu isin nyaachisuu hin dhudduu buna isin danfisuu amma jireenya amma keessa jirtan kan akkamiin laaltu? Isa du'ee wajjin waliin caallu isa du'ee wayya isa du'ee biyyoo uffate wayya. Maaf akkas jettan? Bulchaan godinaa isin mariisisee ture maal isiniin jedhan? Egaa bulchaan godinaa isin gashinaa. Uummanni miti waraanni yommuu dhufutti nu obsaan maktii jedhamu nama isa eeggachaa jirra.
yoo nuti kaachinee dhammoo dura teellaa keenya dhuftu malee wal guurreen adeemnu tasgabbaa ta'an jechaa jiru. Qe'eetti deebi'uu dhabuu malla jettanii yaaddoftu? Maaligaa antaanoo taanee irra ishuma galle ishuma jirtullee akkatti gallee sassaabban nuti arganne baay'ee gaariin ta'uu duba keenyaafu. Akka dhageenyetti haadholiin faa? Dubartootatti caaltu dubartoota bichaadha warri caalu dubartoonni baay'eedha malee haadha ijoollee dhukkubni qorraa fixuuf ijoolleen rakkina qubaa jirti. Nami dhiyootti beektan firri keessan kan du'e jiraa? Lubbuutiin hoo baaneedha waaqayyaa horiidha fudhatanii malee. Horii hagamsin jalaa fudhatan? Horii gara horii 9 jalaa fudhatanii sangoota 3 fi jiboota 2 ammas immoo sangaa tokko gurguree kaniin kaa'eeru kootii koduukaarra dhiisee manaa bahe mana waan hafeen jiru mana keessatti jedhani warra cefanidha. Kanaafunnis walumaan bade. Galatoomaa guddaa galatoomaa isin. Ameensinis guddaa galatoomaa abbaa yaakoo. Waancaa Afrikaa eegi jalqabee guyyaa 5 arseenin gareen Afrikaa 2 taphata. Switzerland kaalleen Facebook keenna BBC Afaan Oromoo irra laalaa oduu teenallee qoodadha. Mammaansi galgal kanaa uqqoon darba haalattii jedha. Uqqoon darba haalattii jedha. Hiikan isa maanii kooment keessa nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Ammayyoo Itaanaa kan isaniif dhiyeessaan Asli Galgalooti. Akboorisaatti akkana nagaa heebbula horaa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.